Kan daawwachaa jirtan yookoo Dr. Torbaatama Digdamii Afur Dream Health PLCf Ethiopian Broadcasting Corporate EBC waliin ta'uudhaanii qophii waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinuudha. Kan torban kana amma jalqabeera. Bakka jirtanitti nagaan keenyas nagaa qabu. Qopheessaan qophii kana ani Abdii Dingataati akkasumas ogeessi kaameeraa fi sagalee keenyaa Geediyoon Mikaa'el. Daayirektarri keenya Saggaayee Miruutii waliin turan afeerraa kooti. Har'aa wantoota baay'ee isin fayyadu walii wajjin ilaalla. Keessumaa mana keessatti yoo namni nu jalaa dhukkubfate, yoo namni nu jalaa dadhabe yookaan hafuura baafachuu dadhabe, onneen isaa dhaabatte, nu jalaa gubate maal gochuu qabna kan jedhu walii wajjin ilaalla. Bineensi illee yoo nu hidde maal goona? Ogeessa anesteeziyaa critical care fi pain medicine Dr. Xirunesh bishaan qabadhee dhiyaadhee jira. Isaan wajjin turtii muraasa goonaan waliin turan afeerraa kooti. As studio yookoo doktoritti argamu keetiif guddaan si galateeffadha. Galatoon. Egaa har'aa wantoonni nun walii wajjin ilaallu afaan meedikaalaatiin first aid ittiin jenna. First aid yookaan immoo gargaarsa yaala fayyaa hospitaala dhaquun dura yookaan immoo dhaabbilee fayyaa dhaquun dura namoonni gochuu qabanii maal kan jedhu walii wajjin ilaalla. Mee WHO'n egaa mana tokko keessa yoo xinnaate namni tokko first aid kennuu danda'utu irra jira kan jedhu kaa'ee jira. Kun immoo uummata keenyas ni dabalata jechuudha. First aid gaafa ittiin jennu namoonni beekuun isaanii akkasumas immoo procedure hojjechuu danda'uun isaanii faayidaa eenyuuf qabaa isa walii wajjin ilaallu. Beekumsa kana qabaachuun dandeettii waan kana gochuu qabaachuun maatii masana guutummaa fayyada. Yoo xinnaate namni tokko yoo keessaa beekee namni sun mana keessatti jiru maatii keessa namni tokko balaan kun irra ga'ee gargaarsa gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti namni hundumtuu beekee infilatama sababni isaa eenyuun akka ga'uun beekamu. Nama tokko qofa barsiistee namni barate suni yoo balaan sun irra ga'ee namoonni warri kaan isa gargaaruu danda'an taanaan waan hin fayyadneef yoo danda'ame maatii keessaa namni hundumtuu gargaarsa yeroo jalqabaa kana gochuu otoo danda'e baay'ee filatama. Keessuma ijoollee keenya kan itti dhiisnee deemu warra daa'ima namaa qaban mana keessaa namoota nyaata namaa bilcheessan mana namaa eegan waardiyyaa mana eeguu ta'uu danda'a. Waan kana barsiisuuni akka isaan yeroo nuun illee hin jirre yeroo maatiin illee mana hin jirre daa'imaaf gargaarsa godhan namuma rakkoon kun irra ga'e kamiifuu gargaarsa godhan fayyada jechuudha. Kanaafuu danda'amnaan eenyuyyuu barachuu qaba. Keessumattuu garuu namni yeroo hundaa mana keessa oolu namni yeroo hundaa manatti argamu waa kana immoo barate baay'ee barbaachisa. So egaa walumaa galatti namoonni beekuu akka isaan qabanii dhaabbanni fayyaa addunyaas rikoomandii godha. Nuni ogeessonni fayyaas namni hundinuutu danda'e akkumatti jetteetu beekanii gaariidha. Garuu mee jechuumti first aid ittiin jennu kuni yookaan gargaarsa yaala fayyaa mana yaalaa utuu hin naqin yookaan ogeessa fayyaa bira utuu hin naqin jechuun maal jechuudha? Hiikumti isaa akkasumas daawwattoota keenyaaf sirriitti akka galutti faayidaan isaallee maali? Gargaarsi kun yeroo namni balaan irra gahu balaa tasaatti abiddaan gubachuu, waa nama idduu, waa nama kutuu, kufuu, cabuu yookaan immoo kufanii meelachuu, kufanii miilli nama jala deebi'uu balaa tasa namarra gahudha. Balaan kun immoo dafamee yoo ammaaf ammatti yaalliin godhamu ta'ee itti fufee miidhaa guddaa fiduu danda'a. Lubbuus baasuu danda'a. Kanaaf otoo yeroon fudhatiin yeroo gabaabaa gidduutti daqiiqota gabaabaa gidduutti deebiin nun ilaannu gargaarsa nun goonu miidhaa uumamu gara fuulduraatti hambisuu danda'a. Lubbuu baduuf jedhus lubbuu oolchuu danda'a. Kanaaf ogeessa fayyaa waamuudhaaf akka biyya keenyaatti immoo siistamiin ittiin ogeessa ofitti waamanu baay'ee bal'aa waan hin taaneef namni yeroo rakkoon irra ga'u yeroo dhukkubsatu mana yaalaa dhaqa. Hamma mana yaalaa dhaqnutti manaa baanee hamma mana yaalaa sana geenyutti sa'aatiin gidduutti yeroon gidduutti gubatu suni lubbuu nama sanaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu waan danda'uuf yookaan immoo yoo lubbuullee baasuu baate fayyaa nama sanaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu waan danda'uuf gargaarsi dafamee godhamu sun baay'ee jijjiirama fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti yeroo bitachuudha jechuudha. Yeroo bitachuudha.
gargaarsa yeroo jalqabaa isa otoo yeroo baay'een badiin nun goonuuf jechuudha. Egaa wanneen first aid barbaadan yookaan immoo balaan ta'uu danda'a. First aid barbaadanii wantoota garaagaraa jira. Isaan kana maybe tokko tokkoon daawwattoota keenyaaf hin agarsiisna. Egaa mee gara egaa asmaanii namoonni baay'een qabu asmaa. Asmaan kun immoo yeroo tokko tokko nama dhiisa, yeroo tokko tokko immoo garmalee namatti cima. Gaafa namatti cimu qilleensa hafuura baafatanii gashachuu yerootti namni dadhabu ni jira. Mee asmaatik attack kan ittiin jennu suni namoonni yeroo kamidha gargaarsa yaala dura barbaachisa jedhanii nama sanaaf yaaluun kan isaanii yaala kennuu qabani, akkasumas immoo yaala akkam akkamidha kan utuma yaalan dhaqeen dura godhamuufii qabu namoota akkasiitiif. Egaa maatii keessatti nama beeknu yoo ta'e dhibee isaa kana fuulduraan beekna. Asmii akka qabu beekamaadha. Yookaan qoricha manaa qabaachuu danda'a, keessumaa kan afuufamtu wayii jirti. Baay'een isaanii asmii warra dhukkubsatan manaa qabu ishee. Kanaaf dhibee isaa beekna. Yeroo afuura kutaan jalqabu akka qufaasisuu godhee achumaan afuura kutuu jalqaba, booda afuura baafachuu dadhabu. Kana yeroo arginu inni jalqabaa nun yaaduu qabnu asmii sanatti cimeedha. Nama beeknu nama asmii qabu ta'e nama nun hin beekne nama amma argine yookaan konkolaataa keessatti wajjin taa'aa jirra yookaan iddooma tokkotti wal argine kaaffeetti ta'uu danda'a, lafa hojiitti ta'uu danda'a. Seenaa nama sanaa, dhibee nama sanaa ta'uu hin beekini yeroo sana afuura citu yoo jalqabe sagaleen dhaga'amu jira. Sagalee sana yeroo waan akka sittero sagalee wayii dhageessisu keessa isaatii irruma caalaatti garuu afuuruma baafachuu yoo dadhabe namni kuni qabnee teessisuu jalqaba. Yeroo teessisnu immoo gara fuulduraatti akkas jedhee akka inni taa'u gochuu. Gara fuulduratti akkas ta'ee morma isaa akkatti xinnoo ol qabee akka afuura baafatu gochuu fi namni sun akka tasgabbaa'u gochuudha. Tasgabbaa'ii rakkoon hin jiru jennee tasgabbeessuu danda'udha. Kanaachi na'ee immoo amma afuura baafachuu yeroo dadhabu itti cimaa deemuu danda'a. Keessumaa qilleensa garmalee yoo harkisan qilleensi sun diilallaa yoo ta'e warra asmii dhukkubsatuu fi dhibee sanattumaa cimsuu danda'a. Kanaaf tasgabbeessuu afuura baafadhu jechuun yoo homaatti fooyya'uu baate mana yaalaatti fuunee deemu ambulaansiidhaan haala geessu dafnee mana yaalaa ga'uu dandeenyuun mana yaalaa geessuudha. Qoricha yoo qabaatan baay'een isaanii akkuma siin jedhee akkuma manaa qaban baatanii immoo deemu. Dubartoota taanaan borsaa isaanii keessatti qabachuu danda'u. Warra dhiiraas yoo ta'e uffata isaanii kiisitti baachuu danda'u. Yeroo sana qorichi keessi harka jira jennee harkaa fuunee qoricha sana kennuu fi yoo inni hin danda'a ta'e immoo akka inni fudhatu gochuu baay'ee jijjiirama uumuu danda'a. Egaa yeroo baay'ee namoonni gaafa afuura baafachuu dadhabanii akka kana namoonni namatti baay'atanii qilleensa illee nama dhowwu. So qilleensa illee akka inni argatu gochuun naannoo mana cufaadha yoo ta'e mana bananii qilleensi qulqulluun akka seenu gochuu sun illee baay'ee barbaachisaa ta'a. Egaa kana goone immoo yoo isa afuufamu sana afuufnee fi dhibeensa itti fooyya'uu dadhabe immoo gara mana yaalaatti immoo ariifannee geessuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.